Gala lagataa fola gadaa dirra ilmaan keenya kunoo qabbana tana keessa barachaa jiran diin kana qabbana tana keessa sheekotiin teenya harka qullaa bira tatteeyse. Wanni nuti isinirraa barbaannu rabbiif jecha bulukeeta gartee akka nuuf ergitan akka feerroo nuu bittan akka mukaa fi qorqorroo fi mismaara waan masgiinni kun barbaadu gartee. Isinillee warri rabbi addunyaatti kan dhiira dhala osoo hin jenne akka as garagaltanii garaa keessa nu laaffattanii nu laaltanii isin hin jenne. Wanni islaama ta'e maqaa islaamaatiin yaamamu akka beenu gargaaru. አዛን በማይሰማበት ቦታ እስላም ያለበት በማይመስልበት ቦታ አከ ኢራኑ ራናፍ ነው ወር ቢየ ከይሰ ጅርተንስ ቃመለ ለከሲኑ አርገምተን መቃ ረቢ ጉዳቲን ሲንጋፈና የቻዳ ሆኖ ምስኪሩ ማተና ከይሰ ተተኛ ኢልማን ከኛ ገቡ አስኑ ወጂን ቃራሲፈቻ ሸክ ነሙ ዳቦሳ አማዛ ከሰማ ሻይ ዳበቱራ በከተና አንጊሄ ኑቲ ኢፊ ጀባኔ በከተና አንገኘ ውሊዳፎ ነው ሚለንተኒ ኢሲን እንጃ ወሪያሲ الله يا جبا هلا في قواسي قبا نتي هلا في قوالين قم نوسي قمنا نونين دبني نراقبي وحنو دبا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشمار كفوني كبجمتو دعوتو تافي هردفتو تكنيا كنين الدو غرغراتي سني سغنتاتني دعوت جاجرتن نغني ربي قد بكما جرتن تسنارك كبو سننجن kuma kan andura guyyaa rantanaatis sagantaa daawwii yookaan ziyaaraa Hamilton torbaan itti altakkatan isiniif dhiyaattu yeroo ammaan tanatti qabannee isiniif dhiyaannee niti jirra. Akkuma beekamu sagantaa teenyaan iddoolee garaagaraatii fi akkasuma uummata keenya kan muslimaa kanneen iddoo garaagaraa jiran isin daawwachiisaa turuun keenya ni yaadatama. Akkuma viidiyoo jalqabarraa hubattanitti guyyaa rantanaatis magaalaa guddittii biyyattiirraa xiqqoo achi deemnee magaalaa laga xaafoo laga daadhii keessatti argamna. Dhiiroo maaliif as dhufne tilmaamuun nama hin rakkisu. Waggaa 5 dura jechuunis bara 2010tti yeroo uummanni keenya rakkoo fi gidiraa isarra geessan naannoo Somaaliirraa buqqa'anii turanitti kutaalee Oromiyaa iddoolee garaagaraa 11 mootummaa biyyattiitiin qobsiifamuun isaanii ni yaadatama. Iddoo san keessaa takka kan taate magaalaa laga xaafoo laga daadhiiti. Hawaasni iddoo tana qubatan haala akkamii keessa jiran waan jiru laaluudhaaf iddoo kana yeroo dhufnu waan akkaan garaa nama raasaa hedduu agarree isiniif qooduu irratti argamna. يا قبرتش هو تسيفين ديساني نران فقاتين نرا فقاتو سميتي دانقا دبرتوس قدتي دلين تنتيتي بكي ربي الرها انتي ديساني سجرتي تنافسي يا مها سيفتلو ربي خنكيتي تنافسي يا مها سيفتلو ربي خنكيتي الله يا جباه لا في قواسي قبا نتي هلا في قوالين قم نوسي قمنا نونين دبني نراقبي وحنو دبا الله يا جباه. Yeroo magaalaa tana dhuftuttis waa hedduu taajjabnee waa hedduus agarre. Hedduu qalbii nama raasus garuu gara tokkoon nama gammachiisa. Uummanni keenya kun naannoo Somaaliirraa buqqa'anii ganda kana yeroo qobsiifamanitti mana gubbaa fi jalaan qorqorroo keessa galaa kan hangana gaanidha. Yeroo dhufanittis dalagaallee kan hin qabnee fi akkasumas raashina ittiin jiraatanis harka namaa eeggachuudhaan kan yeroo dheeraa dabarsanidha. Dalagaa mataa isaaniittis kan qabanii miti. Waan harkatan maraa mana kana ofirraa ittiin jijjiirra yookaan kun jireenya keenya ittiin fooyyeffannu osoo hin jedhinitti mana rabbii iddoo itti salaannu akkasumas bakka ijoollee teenya quraana itti barsiifannu ijaarranne jechuudhaan xaarii hedduu keessa dabranii kan as gaanidha. Xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dubartii osoo hin jedhinitti masjiida ammaan tana arkaa jirtan kana ijaarrachuudhaaf lafaatii guddaa kan godhaa turanidha. Waggoottan dabran kana keessattis masjiida ijaarrachuudhaaf aarsaa hedduu kafalanis garuutu masjiida kana irraa xumuratuudhaaf humnaaf dadhabanii haala ammaa agartan kanaan masjiidni kun kara dhaabbatee jiraachuu yeroo agarrutti hedduu takka nutti dhagaamee isiniif qooduudhaaf dirqamne. Harargee baharraa ka'uudhaan iddoo kana kan dhufe Durbaa Istiidiyoo TV Hamilton damee bahaa kan ta'an Sheek Jamaal Haajiiti. Waa iddoo kana akkana jechuudhaan jalqaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
daawwattoota keenya akkuma halaalaa'uu duraanuu daawwachaa turtan akkuma himarrattis ibsarrattis dhageeyaa turtan mata duree sagantaarrattis laalaa turtan arra iddoon jirru iddoo seena qabeetii bakka uummanni keenya naannoo Somaaliirraa gaafa buqqa'an itti galan achi jirra tuulli bara kana fakkaata gaa dhuma tana kan naannawaa kanaas isin garsiifne arraas laga xaafoo achi jirra jechuudha. Bulchiinsa laga xaafoodhaa keessa jirra ziyaaraan arraa nuuf haarayaa miti hayyoonni baay'eedhaan dhufe nutillee yeroo baay'eedha deddeebine garuu arraan tan ammoo waan addaatiin dhufne ziyaaraan arraa ziyaaraan laga xaafoodhaa waatu duuba jira laga xaafoo laga daadhii ziyaaraa arraa waatu duuba jira wanni duuba jiru maali afeerraa guddoodha qaban afeerraa guddoo isaanii tana maaliif akka afeeramnu masjiidni kun ni haasawa iddoon nuti keessa teenyu tun ni haasoyti waan garii harkaarra oduu dhafee taa'ee jetti Oromoon yeroodha mammaaktu arra achi jirra mee haasawa keenya jalqabuudhaan duratti qur'aana rabbiitiin eegalla qur'aana rabbiitiin kan nu eegalu immoo haajiin nu eegalarra haajiin nu eegala haajii aliyyi sagantaa tanarratti qur'aana rabbiitii isaan nu eegala haajii takbiirtaadhaan dhiyeessa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. نموني as jiran namoota manguddoodha as keessa jira sheekanii as keessa jira haasawa keenya sagantaa teenya banuudhaaf ammas akkasuma akkuma durullee aadaadhaaf qabnu du'aayiidhaan itti aansina du'aayi immoo abbaa gadaati jira abbaan gadaa kabajamoo Jaabir Hassanee takbiirtaadhaan asitti dhiyeessaa du'aayi haa isinii godhu Allahu akbar. Alhamdulillah Rabbi galanne aageu yaati keenya guddaanis Rabbiin galanne aageu ummata keenya kanallee waliin nu fide Rabbi galanne aageu hamtuu Rabbi isinirraa qabu khayrii isin haa qunnamsiisu diin kana gad isinii haa dhaabu masgiida kanallee isinii haa fixu eega lammiin teenyallee nu garte umaanuma dhumaati Rabbi haaliin nu haa gargaaru sajaa isaaniillee Rabbi haa kafaluuf dhufa isaaniitti gammannee Rabbi isaan haa gammachiisu keenya ka guddisu jirru kanatti gammannee Rabbi nu haa gammachiisu diiniin nu haa gammachiisu masgiida keenya kanallee laal itti gammannee ummanni keenyallee nu harkuu itti gammannee Rabbiin dhalaa fi dhiirattillee warra feeydaa Rabbi nu haa godhu warra du'aa fi jiruunillee wajji jiraatu Rabbi nu haa godhu warra wal gargaaru warra harka wal qabu Rabbi nu haa godhu namuma gartee diin islaamiif ka'e Rabbi haalini olaa kaasu yaa obboleeyyan keenya gaa gammachuun irra sargiin irra jirru numan jirre hijay tatatana dabartee numan jirre Rabbiin gartee tanaa olitti illee nu haa dabarsu bihaqqi subhaana rabbika. Maashaallah abbaa gadaatis numa qabdan kanatti aansuudhaan daawwattoota keenya gaa arra laga xaafoo laga daadhii jirra godina addaa naannawa Finfinneedhaa jirra masjidni ni haasawa jenne masjida Abubakar Siddiq
akkini isinin jedhu masjidni narraa bakka bu'ee imaamnimmaan na keessa jiru imaamnummaan asitti salaachisu Sheekh Ahmad Kadir bakka tana bu'ee haanarraa haasa'u ja'a laata maaliif nu afeeruun barbaachise addunyaa afeeruun maaliif barbaachise ammaas akkasuma haalli bakka tanatti jiranoo maal fakkaatti akkamitti bakka tanaa uugiyan kanaaf kana fakkaatu imaamni masjidaa isiniif ibsaa isaa wajjiniin turtii gaariin isinin jaa takbiirtaadhaan dhiyeessa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله قالني كربي كينياتي ربي عالم ربي قرتني قفتا وعالم هندا قالني سافتها دا إرديبني الحمد لله رب العالمين. كيسموني كينيا شيخ جمال هاجيتي في والرئيس ولين دفن hedduun gammachiisan gammachuu guddaan nu dhagame wallahi akka malee gartanii qalbii keenyarraa wallahi xiqqaa guddaadhaan dhiiraa dubartiidhaan gammachuu daangaan qabne gartanii gammanne maalayya isaanii miti keessummoonni gurguddoon ulamaa'onni keenya gaafa asitti gartanii dirree kanarra nu dhufan muhaadaraa keenya ka afeeranne kanaaf gaafa sin nu dhufan gammachuun keenya maal taati dubbii gartanii waan nama ajaa'ibsiisurraa hiduuba. Shayni keenya gartanii kabajamaan ka gartanii addunyaa kana hoogganaa jiru gartanii miidiyaadhaan yeroo ammaa kana asin nu dhufanii haala nu keessa jirru mustaqbala fuuldura keenya waan jiraa jiru gartanii nu laalee nu qoratee addunyaatti nu gabaasuudhaaf nu gartanii ibsuudhaaf ka dhufe gartanii hedduu galatoonfannaa. Allahu akbar Allahu akbar. Daawwattoota keenya ka biyya keessaa ka biyya alaa akkuma argaa jirtan gandi keenya kun gartanii magaalaa laga xaafoo laga daadhii ganda mariisaa keessatti masgida kana seenaa ajaa'ibaa qaba seenaa guddaa qaba wallahi laaziim Abu Bakr Siddiq gartanii masgidni keenya maqaan isaa Abu Bakr Siddiq jedhamu kun seenaa guddaa qaba gaafa bu'uura isaa lafaa kaafnurraa eegallee haga sadarkaa amma geenyu kana ga'utti seenaa addaa waan ajaa'ibaa dabarse rakkoo garagaraa dabarse gartanii masgidni kun jechuudha. Alhamdulillah amma sadarkaa kanaan geenye gara gubbaatillee gartanii eegallee dhaabnee jirra. Amma ammoo ummanni islaamaa haanurraa xumuruu jenneet muhaadaraa guddaa ji'a shanaffaa gaafa 14 bara 2015 huno masgida kana sadarkaa kanarraan geenye jirra akkuma footoo irratti argaa jirtan kana. Uma isaati irratti masgidni keenya dizaayiniin isa fakkaata gaafa nu xumurame kanaaf inshallah taala sagantaa muhaadaraa ka ulamaa'otaa fi daa'ii hayyoota garagara irratti afeeranne kana akka irraanurraan hafne warri biyya keessa jirtanis qaamalleen akkasin nu argamtan maqaa rabbii guddaatiin isin gaafanna jechaadha. Masgidni kun gartanii masgida seenaadhaati hawaasni as keessa jiru ilmaan daa'imman asitti argaa jirtan kun warra quraana haffazaa jiru jira warra hadiisa quraa gartanii qara'aa jiru jira akkasuma gartanii xiqqaa fi guddaan masgidni kun xumuramuudhaaf hawwii guddaa qabanii biyyi tun biyya qorraati biyya qabbanaati kanaaf inshallah taala sagantaa muhaadaraa guyyaa gartee 14 kanarraa akka nurraan hafne maqaa rabbiitiin isin gaafannaa warri biyya keessa ka biyya lallee jechuudha isin galatoonfannaa galatoomaa barakallahu fiikum assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Allahu akbar kanatti aansuudhaan laga xaafoo laga daadhii arraantana akka ayata quraanaatiin namarra bahuu barbaanna nama nu haasawee laata obboleewwan keenya kanneen achi jiru san maal keessa jiranii ka firaasharra taa'u ka afata isaarra taa'u akka inni dhagahee baruu barbaanna maal keessa jiran laata tarii yeroo naannoo inni sun naannawa Finfinneedhaati inumaatu itti tolellee kasehu bakka jiru hin dhabamu akkasuma ammas nurra wayyaadha kasehu hin dhabamu dhugumaan karra wayyaatillee waan dhabamu mee haalli isaan itti jiran waa'ee isaanii nama seenaa jabduu qabu nama gaafa hammarreessa ummanni keenya buqqee jiru awwadaayis dhufee waliis barree
achi gadittis masjidaan jaara asittis masjidaan jaara je'ee maraataa masjidaa nama jaamu nama masjidaa maraate way jibbita maqaasan akkana nama masjida irraa maraate jechuun kansaa nama qalamni irraa fuudhame jechuudha miti nama qalbii namni kun waan irraa maraatu qaba gariin duniyaa irraa maraata gariin diin irraa maraata kasii bire akkasitti isaa agarraan masjida yaadenne nuti maqaan isaa kan ammatti beekamu sheekh maasha Allah ta'e maasha Allah isin dhiyeessuudha deema Allahu akbar Allahu akbar maqaan kiyya Abdul Fattah Sheekh Usmaaniin jedhama iddoon dhaloota kiyyaa aanaa Cinaasan Araddaa Mudhii Daawwee jedhamti barri nuti dhufne gartee amma amata shanfinnee amata jaaffaa keessa jirra jecha waggaa shanfittanii maasha Allah waggaa jaaffaadhaa keessa jirtanii jechuudha obboleeyyan keenya gartee Sheekh Jamaal Haji ifii gartee shariikan saa warreen hojii jirtan hagartee dhuftanii nu laaltan amma durattis marraa hedduu yeroo hedduu bakka tana deddeebitanii nu laaltan gaafa ummanni keenya gartee miidhamtoota waan nyaatu hin qabne waa meeqa fiddanii fi akkasitti gartee dhuftan obboleeyyan keenya gartee haa galatoomanii umrii isaaniitillee rabbi dachaa haa godhuuf jenna. Eegasii gartee majammaraa duraa gaafa ummanni kun laga xaafoo laga daadhii jiru kun buqqaatonni magaalaa 11 naannoo Somaaliitirraa buqqaanii hammarreessa qubatan khaanis iddoo adda addaa aanaa isaaniitirra qubatan hammarreessatti gartee biddeenaa fi gartee waan biddeenaa nyaatanii fi bishaanii fi waan adda addaa kuduraa adda addaa fi ani hammarreessatti gartee nu laalaa turan jecha warreen awwadaayii fi gartee isaan Sheekh Jamaalaa jiitirraa tokkoffaa ta'e tanaafuu gartee asittis nurraa nafne iddoo jirtu hundaa'u dhaqee laalaa akkasii wajjin inshallah ta'ala arra nu bira dhufanii masgiida Abubakar Siddiq laga xaafoo laga daadhii naannawa gartee Finfinnee godina addaa dhufuudhaan gartee arra dhufanii nu laalanii jiran jechuudha. Tanaafuu gartee muhaadaraan teenya guddoon muhaadaraan teenya ji'a shanaffaa guyyaa 14 jecha. Kanaafuu gartee inshallah obboleeyyan keenya warri biyya alaa biyya jirtan akkuma gartee imaamni keenya amma dura dabarsetti akka nu bira dhaabbattan obsaa fi kabajaan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Kanatti aansuudhaan mee masjiidni kun haala akkamiin jalqabdanii odoonii fi manni keessan jalaa gubbaan qorqorroodha odoonii fi qobsumti teessanuu haalli hin mijjaayin haala kamiin masjiida kana bifa fooqiidhaatiin eegaltanii ammas safara keessan kana keessa masjiida tokkichuma kana ijaaru jirtanii akkasuma ammas mana barnootaa madarasaa ni qabdanii mee kanneen daawwattootaaf dhiyeessaa. Galatooma gaafii gaarii na gaafattan maskiinni dhugaadhaati maskiinni kana malees jira madarasaa maskiinni kunis madarasa iljalaa qaba maskiinni birootis jira madarasaa illee ni qaba amma gartee nuti haalli maskiida kana gartee duratti calqabne eega dhufnee gartee hanga bara 4 amata 4 jechuudha. Lafti tun Bukhara turte midhaan gartee ummata buqqaatota kanaaf midhaan asi buusaa turan cinaas gartee gaafa caaltuu isaanii jirtu san cinaa tokkos midhaan asinitti bu'anii cinaa tokkollee itti salaatan jettee gaafasi addanuu qooddee lafa ta'a jecha. Kanaafuu gartee bakka midhaanii midhaan goonee bakka gartee salaataa sunis itti salaataa turre amata 4 yaa rabbi kan maskiida nuu jaaru nuufiti kan madarasaa nuu jaaru nuufiti odoo ennu waan nu dhufaa dhabne gaafattiin boodaa wanni nu dhufaa hin jirtu lammii teenya mee akkam taanannee manguddicha keenya bulchaa keenya imaaman keenya gatteessifnee mariisifnee namni nuu dhufu hin jiru wallee abbaan gartee hujii tanaa nuuma jennee akkasitti gartee koree ijaarrannee eega wal marihannee wal ijaarre booda itti lafaa kaane lafti tun Bukhara achi daqiiqaa fi midhaanitti bu'a gamanaanni saganna qiblaan hin jiru rugmii kasiitti saganna jecha rugmii kasii qorqorroodhatti sagadaa turre eega boodaa lafaa kaane hangi tokkos ni ijaarranna hangi tokkos ni ijaarranna jechuutti wal qabne warri ni ijaarra je waan itti ijaartan dura nu garsiisaati yoo xiqqoo kuma 200 nu garsiisa yookaan qorqorroo teenya musbaarri tokkorraan buqqaan jedhanii wal qabne jecha eegasii duba kaane namni tokko asirraa amramee odoo taasisaa san teenyu achitti wal marihannee quraanaas nuu qaraa jedhanii re'ee fidanii asi qalanii ummata nyaachisanii obaasanii akkasitti du'aayis godhanii ijoolleen darasaan quraana qaraatee fi namuu adda galee eega adda galee namuu adda galee
salaata ishaa'ii sagannee boodu ayin taate namuu galaa jenneeni najjaaroota yaammannee halkanuma edenu qorqorroo isaan keessatti ilmaan barsiisanii fi mana kana hunda facaafnee dallaa ijaarree kumsadii nama hararra taa'u qaaxarree kan qarshii takka hin qabne nuti waan maqeetanaan jaarru jennee biraa kulle. Namni ganama gu salaata subii azaanamee dhufan maskiinni jiru madarasaan isin jirtu ijoolleen eessa qaraanettee sheekhat deebite ummanni eessa salaanna je'ee wal gaafatee wal mari'ate maali maskiinni hokkamte maskiinni bakkatti hin jiru qeen hokkamtaate qeen qorqorroon hin jirtu dallee malee jan kan hararra keenyee qaaxarree achi keenye san eenyu kana godhe hin beeku ana asirra na kaayaniituma eegii naan janjeen akkasi kaanee bulchaa fudhannee waan tiraanspoortii asiin bakka nama silaa ijoollota keenya Harar geerufan nu gargaaraa jennu tiraanspoortii dhabnee warra da'awaa kaas keessa taa'uurraa 200 liqeeffannee akkasi asirraa yaanee warreen gartee jimaa gurguru Harar geerraa fi dalsan bira dhayne masgiida akkana firra diinee nu gargaaraa jenneeni qarshii 10,000 fi 500 nu gargaaran ganama raazaa takkaa fi cinatti. Maashaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkasirra dhufnee warra halkan dalagaa bulee qorqorroo facaasina jaarottis waan saanii kanninee fi 200 warra da'awaatirraa liqeeffannee firraa kanninee fi akkasitti gaa ummanni warri biyyaatis amma warrummaan keenya hangartee gaafas wal qabneen san qorqorroo eessa baaftan. Akkasirratti eega boodaa kaanee ganda keessa facaanee madarasaa buura baqaysinee madarasaa san ulaa 4 lafaa kaafne jecha. Hoggudura qorqorroo gurgurachuu deeman seeneeti eegaaniif immoo ummata waajaaru fakkaatan ummanni kun jaanii warri sunis aafoo itti jaanii kasitti nutti as dechaanii waliin taanee madarasaa ulaa 4 jaarrannee qorqorroo tana keessa taa'aadha eegasii madarasatti ichi dabarree as eegalle jecha hoggaa eegalle maskiida lafaa jaarranna moo fooqii jaarranna bakki jirru waan guddin addaa naannawa Finfinnee taateef jecha maskiinni hogguma takka jaarmayniniiti. Nuti yoonii fi fooqii jalaa jaarrannee qarnii dhuftu ka gubbaa ijaarrattu jennee akkasii wal taanee buura baqayfannee jecha qarshii takkaa sarkaan qabnu kasitti liqii saniin eegalle kun alhamdulillah arraas darajaa lammaffaatirra jirra ummanni keenya odoo waan nyaatee dhuguu hin qabne odoo waan hujii takka hin qabne namuu asitti shaayii danfifachaa daabboo goggoyduu bitachaa dhiiraa dhalaan keenya akkasitti asirratti hojjenne asiin geenyee jecha. Maashaallah. Kanatti aansuudhaan godinoota warra safara 11 warra as qubate wal quba qabdamu akkamirra waliin jirtan. Gartee magaalaa 11 jira wal quba qabna gaafa jaarmee jiran gaafa haajaan takka jirtu walit dhayna wal laalla gandii tokko asiraate huur achi jira wal beeyna namuu deeqattis wal beeka asittis wal beeyna jecha. Maashaallah maashaallah. Maaliin maashaallah siin jedhu? Wanni maashaallah naan itti jedhan gaafa duraa gaafa Harargee jirru baadiyaa keessa deemeetiin loonii fi re'ee guura masgiidaan ijaara gaafa kaan manguddoon takka tangandee kanarraa kaanii yaa'u jirtu ijoolleen dhuftee ziyaarte eega dhufanii ziyaaran ijoollee loowwan eegu jirtanii eeloon eegu jirra isinoo re'ee eegu jirra ati hoo maal eegu jirte jedhaniin tokkoon ani looniin eegu jirra re'ee on qabdeen jennaan takka qabnaa takkitti maashaallah fuudhee jeen. Takkitti maashaallah fuudhee Allahu akbar. Ayyee. Takkitti maashaallah fuudhee jeen ani quban qabu gaafa kaan manguddicha sun araddoota isaaniitiin dhaqee araddaa isaaniititti masgiida ijaaru jira ana jaarsooti. Maqaa biitti sitti beektu himi jira maqaan kiyya Abdulfatta aboo himi Abdulfatta mi himi akkasirratti duba mee haati haa itti beektu himi jedhanii ijaarsi. Ijoolleen baadiyyaarraa akkana dhuftee nu ziyaartee maali denjannaan loon re'ee on qabdeen re'ee takka qabnaa maashaallah fuudhee nuun jedhanii jaan achirraa maashaallah namatti. Allahu akbar. Allahu akbar. Maashaallah nutis maxxansiifnee fi maashaallah jechuun waan rabbiin fedhe jechuudha toltu rabbi siinaa fedhu. Amiin amiin. Akkasii gaa daawwattoota keenya iddoon jirru akkuma agartan bakka nama bohoochiftu namuu daabboosaa ammas akkasumas shaayii dhaabbaturraa bakka tanaan gahee nuti ifi jabaanne bakka tanaan geenye wuliidhaaf oolu millantanii isin hin jaa warri asii akka kaniinan isinirraa tokko ni millannaa guyyaa san wal quba qabaannennaan insha Allah akka wanti isaanii tan ammaan tana kunoo iskiriina irratti isinii barreeffamtu tana irratti akka kan halaala jirtanis as darbitaniif jechuudha isinidha ammannaa kadhatti aansuudhaan waan haasawa bakka tanaa sagantaa isaanii karoora isaanii waan obboleewwan keenya warra dubbaterraa hafe Ustaaz Abduu Jabbaar asatti dhiyaachuudhaan sagantaa nuu dhiyeessaa mee inni hoo maal nu afeera maal qaba isaa wajjin turtii gaarii.
obboleeyyan islaamaa baga gartee gaarraan tana gartee dhuftanii nu ziyaartan baga gartee gaarraan tana ijaan wal agarree wal argaa teenya taarraan tanaa gartee gaa tajannata keessatti illee kana walitti deebinu rabbi nu haa taasisuun jaadura irratti asumaaniin gartee gaa seenaa xiqqoo gartee gaa waa'ee ganda keenya kanaan wal qabatee waa xiqqoo isin yaadachiisa insha Allahu taala. Egaa akkuma beekamu ummanni keenya kun gartee gaa ummata gartee naannoo Somaaleerraa akkuma dhufaniin yeroo gartee gaa dura bakka tana dhufan san ummanni kun nama gartee gaa nu gartee Oromoo tahanii ummata keenya ka gartee kalimaa laa ilaaha hin qabne waan asitti baay'ataniif isaan kanaan simatamanii yeroo turan keessatti sammuu teessan fa'aa isin tasgabbeessina jedhanii faranjii fa'aa gartee gaa nutti as dhiyeessuudhaan ummanni faranjiidhaa kun gartee gaa obboleeyyan islaamaa waan biraa booda keessa gartee gaa gaafa fidan osoo gartee kennaan isaanii numa toltu osuma gartee isaan fuula gaariidhaan gartee gaa ummata keenya kana nutti dhiyaataa turanii osuma jiranii isaan kana maallaqa keessanii fi isinillee barbaannu jedhanii maaliif jennaan waan gartee amantii teenyarraa gartee gaa nutti dhufu takkallee hin qeeballu nuti gartee gaa dhufneen lubbuu teenyaa fi amantii teenyaani bakka tana gartee gaa dhufneeni maallaqa gartee gaa rizqii duraan rabbiin nu barreessi jechuudhaan isaan gartee warra isaan fidellee hatta hanga nutti dallanan takkatti ifirraa baafne jechuuta duraati. Eega sii gartee gaa waliin turree rabbii keenya kadhannee eega waggaa 3 kadhanneen booda amma gartee masjida kana yoo eegalle malee gartee masjidni kun waan hunjaaramu kaja'uun gartee gaa sababa gartee gaa gaggeessine yeroo masjida keenya eegallerraa kaafne hanga gartee gaa guyyaa irraan tanaa keessatti taatee takka takka gartee gaa yoon isin yaadachiisu ummata keenya gartee gaa warra dhiiraa waan maallaqa gartee gaa nutiin kun harkaa hin qabneef godinoota gartee gaa adda addaa gartee gaa kan gartee gaa Oromiyaa keessa jiran keessa gartee gaa ummata keenya ergannee dhiirti gartee gaa waan baatee dhumteef dubartii 80 bakka tana dalaguu ture obboleeyyan islaamaa bakka tana gartee bakka dhiiraa buutee biyyee baasuudhaan qotuudhaan namni dhiirtee hangi tokko kaafte gartee gaa keessaa qottee ol kannuufiidhaa wajjin dubartii 80 ol bakka tana gartee gaa sa'aa lamarraa eegaltee hanga sa'aa 12tti dalaguu turte jechuun inshaallah obboleeyyan islaamaa akkas ta'uu wajjin osoo gartee hamilee hin kutatin abdii hin muratin ummanni keenya kun huccuutti gartee gaa fixatee bakka tana gartee gaa masjida rabbii kana khaanis gartee godina gartee gaa addaa kadeeme kana keessatti beekadhu harargeedhaarraa dhalate malee harargee deemutti hin jiru bakka isan beeyni dhaqu jira khaanni hidhamaa khaanni dhahamaa khaanni ariyamaa beekadhu kanallee rabbi irratti obsanii osoo deemanii gartee gaa masjida keenya kana oofnee arraan geenye as geenye akkasiin gartee gaa ummanni keenya ka gartee gaa ollaa keenya jiru kunilleen hogguu gartee gaa nuti waan isaan nu kannan kanallee hin barbaannu nuti amantii teenyaan gartee gaa waan walii bu'u gartee gaa gonkumaa hin qeeballu gaafa jennu nutti gartee gaa isaan waan qorrifataniif abshir inshaallah rabbii keenyaan nu wajjin jira jennee rabbiillee nu gargaaree masjida rabbii kana asiin geenye jechuudha. hogguu asii eega asiin geenyeen booda gartee gaa dadhabnee harkinis gartee gaa nurraa yaa'ee miilaanis gartee bakkan gahii booda gartee gaa eega tuyne boodas deebinee ummata islaamaa kan gartee gaa addunyaa tanarra jiru kan bakka adda addaa jiru gartee gaa akka gartee rabbiif jecha nu bira dhaabbatee masjida kana nu xumuru jennee gara sheekha keenya gartee gaa Sheekh Jamaal fa'aa iyyannee akkasuma gartee daa'iiwwan Itoophiyaadhaa akka gartee gaa Sheekh Amin Ibroo fa'aa Raayyaa Abbaa Maccaa fa'aa ulamaa'ii gurguddoo gara keenya gartee akka isaan as deebi'an imala keenya gara isaanii deebifne as deebinee wal mari'anne hogguu tana gartee gaa ummata keenya kabobbaafne kaniin gartee gaa reefu isiniitu keessanis dachaafnee bakka tana deebinee maal taanaa kaja'u gizee wal mari'anne yaadni kun nu dhufee ummata keenya kana yaammanne jechuudha. Gizee ummata keenya kana yaammanne gaa eega rabbiiti abdiin ummanni sanis dhufee waa'ee keenya kana gartee gaafa sirraa nu dubbatu isin gartee gaa kan gartee bakka adda addaa halaala irra teessanii nu laaluu jirtan akka rahmata gartee gaa nuuf gootan jechuudha fi kajeelaan teenya gartee gaa waan biraatii miti yoo gartee gaa nuti wanni har'a gartee gaa isinirraa barbaannu maallaqaa miti jechuudha. wanni nuti isinirraa barbaannu rabbiif jecha bulukeeta gartee akka nuuf ergitan akka feerroo nuuf bittan akka mukaa fi qorqorroo fi mismaara waan masgiidni kun barbaadu gartee akka nuuf guuttan isinirraa barbaanna obboleeyyan islaamaa rabbiif jecha gartee gaa keessattuu waamicha keenya kana kan dhageessan ollaa keenya naannoo addaa godina addaa naannoo finfinnee namni jirtan faan akka qaamaan nu harkamtan kan gartee orguutuu oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jirtan akka bakkuma jirtanii kan biyya alaa jirtanis yaadaa fi qaamaa fi qalbiidhaan waan xiqqoo qabdanii nu bira dhaabbattan isin gaafachuu barbaada.
maqaa rabbiitiin isin gaafadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jazakumullahu khairal jazaa waamicha hanga ilmina mana mayamu obboleewwan keenya isin yaamanii yaamuun isaanirra jirti dhawwaan jechuun nurra jirti isinin janna kanatti aansuudhaan mucaa daa'ima tokkootiitu Khalid Faisal barataa diinal islaamiisi barataa barnoota ammayyaatiisi isin yaama maal isinin jaa mee Khalid takbiirtaadhaan dhiyeessa. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمة الإسلام الذين تتابعون شاشة هابلتن تيفي يا متابعين الكرام نحن سنقيم محاضرة كبيرة في مدينة لقطاف ولقدادي في قرية مريسا في مسجد أبو بكر الصديق ستقام في جواد الأخير 29 يوم. الذين إذا كنتم في إثيوبيا أو خارج إثيوبيا الذين سمعتم خبري إذا استطعتم أن تأتوا فنحن ندعوكم. الذين لم تستطيعوا فساعدونا نحن نبني مسجدا لا تخيبوا عملنا بكم. نحن ندعوكم ثانية ستقام في مدينة لقطاف واللقدادي في قرية مريسا في مسجد أبو بكر الصديق. نحن نناديكم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aboga dubbin jabaate jollen nahnu nunadikum isin jatti jollen isin yaamna jatti jolleni labbeeka awwan jechuun teenyoti teenya tadaawwattoota keenyaati labbeeka jechuu bakka jirtanirraa hin dhabinaadha isin jenna mucaan jabeeyse gaa masjidni waa islaamaati islaamummaan dura afaan arabiidhaatiin qur'aanni bu'ee mee afaanuma arabaatiin isin yaammadha jeeti mujaan laa tukhayyibuu aamalana fiikum isin jee mujaan akka isin bakka isin eegganne akka isin hin dhabne isin jaabar mujaan isin eegganne akka isin hin dhabne jaa abshira jettanii qoma dhawachuun teessanii isin jenna galatoomaadha kana maleedhas yeroo kana gartan Laqxaafoo Lagadaadii dhiiruma qofaa jira jechuun keessan hin oolamu. Sheeyni keenya reefu ustaas yeroodha dubbatan dubartii lakkoofsi isaanii hangana hin jedhamneetitu asii dalagaa ture jee dubartoonnis as jiran mee quraanaanis ijoolleen nuuf banti akkasuma ammaas haasawa isaanii dhagayames isaaniif nu dhiyeessanii jammaa haawwanii dubartoota wajjiniin turtii gaarii isiniin jenna sagantaa teenya hordofa. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Kallaa bal tuhibbuuna al-'aajila wa tadharuuna al-aakhirah. Wujuuhun yawmaidhin naadira ilaa rabbihaa naadira wa wujuuhun yawmaidhin baasira tadunnu an yuf'ala bihaa faaqira. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مكانك يا نصر أبي نانجاني لالتو أنا مسألة شانن دوغوتي جامع. obboleeyyan kiyya ka islaama harabbi addunyaatti kan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. obboleeytii tiyyata islaamaa tarabbi addunyaatti kan kunoo miskiinummaa tana keessa tatteenye ilmaan keenya agabuu as nu wajjin qaraasifachaa sheekotiin teenya qabbana tana keessa quraana islaamaa ijoollee tan alan nu barsiisaa jirti. nutilleen kunoo asumatti biyyee wajjin guuraa sheekotii teenya tana wajjin bakka naannoo Soomaliirraa buqqaanee caaltuu isaanii asitti nu kannitee magaazina isaanii keessatti kunoo bakka isaan amma masgiideetti jammarannee sadarkaa lammaffaarraan gaadree jirra. yoo rabbiin addunyaa tana kanamaa kan nu taate garaa nutti hin jabaatina obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka biyya alaa jirtan ka Itoophiyaa jirtan ka rabbi addunyaa isinii kenne garaa nu laafaa fuula nu deebisa nu aslaalaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya dhiiraa dhalaadhaan. kunoo shajjabaal keenya dhufee awwadaa irraa as nu bira jira rabbi galata haa galchuuf
dhufee nu laaluu isaatiifu miidiyaa irra kalaalaa garree amma kunoo rabbi alhamdulillah nu bira dhufee nu bira jira jechuudha. Kanaafuu lagataafoo lagadaadhii irraa magaalaa lagataafoo lagadaadhii irraa ilmaan keenya kunoo qabbana tana keessa barachaa jiran diin kana qabbana tana keessa sheekotiin teenya harka qullaa bira tatteessee daabboo harka kutachaa qursii kaawwachaa biyyee gurree bishaan gurree dhiiraa dhalaa masgiida kanallee hanganaan gaannee madarasaallee kan ijaartaniin isiniin jaa waa takkallee dubbachuullee waan dandeenyu. Isinillee warri rabbi addunyaatti kan dhiira dhala usan jenna akkas garagaltanii garaa keessan nu laaffattanii nu laaltanii isinin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum yaa ummata islaamaa. Ani bikkirin irraa dhufe dawwallee bikka jaamtuu magaalaa Kililamistiidha. Maqaan koo Dastuu Khadiirii iddoon inni itti dhaladhe magaalaa Laangayii. Sanuma hunda keessa dabarree wallaahi nuti yoo gaafa duraa san fitti kaafnee ni dhukkubsanna. San fittiin kaafnu bikkitti qubannee lagataafoo lagadaadhi daggaruu asitti jiraataa taanee jirra. Iddoo kanatti masgiida gaddaabbannee itti humna teenyaan fixachuu osoo hin ta'in wahallee'uu bikkayyuunuu wal gargaarree ashawwaa guurree rooba keessaas aduu keessaas gannaas bonaas kan jennee madarasaa raakaafnee ilaa hanga masgiidaatti jaarrachuudhaan yaan teenya barbaaddi malee if duuba deebinee dhiisneeti dadhabnee jennaa jennee takka ayyaanne. Akkasumaanuu amma arrammoo humna teenya ol yoo ta'es ummanni islaamaa kan biyya alaa jiru kan biyya keessa jiru hundinuu nu dhaga'e waan ta'eef masgiida keenya kana akkatti asiin geenye numaaf rabbiitu beeka. Wallaahi itti dhibannee itti dhukkubsannee qabbana keessatti gallee xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaadhaan kan je'in itti dadhabnee asiin geenye amma dadhabannee jennee ummata islaamaatiin nu gargaaraa jenne muhaadaraa guddoo qabna akka baatii shanaffaa guyyaa 14 isiisan akka ummanni islaamaa xiqqaa guddan jenne bahaadhiyan jenne kaabaa kibban jenne wanni islaama ta'e maqaa islaamaatiin yaamamu akka beenu gargaaru afeerraa keenya dhiyeeffannee arrallee borullee masgiida keenya duuban deebinu fixuuf niyaa qabna ni jaarranna mana keenya jenne mana rabbii tokkichaa kan itti salaannu jaarrannee itti dhumnee akka xumurannu barbaadu jirra ummata islaamaa haala jiru kamana keessa jiru khataa'u jiru khadaabbachuu jiru hundaanuu akka nu gargaaran afeerraa keenya dhiyeeffanna. አልহাምዱሊላህ አላህ የተመሰገነ ይሁን። ይሄን ቀን በማየታችን ይሄን ቀን በመድረሳችን አላህን እናመሰግነዋለን። እንግዶቻችን ለኛ ብሎ እዚህ ጋር በመምጣታችን ችግራችን ተረድቶ ለህዝብ ለማቅረብ እዚህ በመምጣታቸው በአላህ ስም በታላቁ አላህ ስም ምስጋናችን እናቀርባለን። እኔ ማለት የምፈልገው አልহামዱሊላህ አዛን በማይሰማበት ቦታ አዛን አይደለም እስላም ያለበት በማይመስልበት ቦታ እስልምናን በማምጣታችን አልহামዱሊላህ አላህ የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በላይ ደስታ የለም። አዛን በማይሰማበት ቦታ ነው እኛ አዛን ያሰማነው። ይደረጋል በማይመስልበት ቦታ ነው እኛ አድርገን ያሳየነው። ከህዝባችን ጋር የሚረዱ እዚህ ውስጥ ባሉትም በተፈናቃይ ህዝብ ስም ላመሰግናቸው እናንተንም ወዳለው ከዛ ብላችሁ በመምጣታችሁ አልহামዱሊላህ ገና ብዙ ነገር ይጠብቀናል። ጀመር ነው ገና የሚጨርስ ነገር ብዙ ነገር አለ። እኛ ይሄን ያላደረስን በእኛ ብዙ የደግፉን ማህበረሰቦች አሉ። አብሶ እነሱ ማህበረሰቦችን ማመስገን የምፈልገው ከቦሌ ጫት የሚያመጡት በጣም ለዚህ መስጊድ ከዚህ ኮሚቴ ጋር በጣም እርዳታ አድርገዋል። የምፈልገው ነገር ደግሞ በዚህ ይሄ ነገር በእኛ ጉልበትና በእነሱ አቅም የሚያልቅ ነገር አይደለም። በብዙ ህዝብ አቅም ያልቅ ነገር ነው። መስጊድ ማለት በጣም ብዙ ካፒታል የሚፈልግ ነገር ነው። አልহামዱሊላህ እኛ ደግሞ እዚህ አድርሰናል። በውጪም በአገር ውስጥም ያላችሁት የእስላም ማህበረሰብ ሁላ ይሄን ኢንተርቪው የምታዩት ሁላ በእኛና በአላህ ስም ዛሬም ነገም አስተዋጽኦአችሁን እንድትቀጥሉ በእኛና በአላህ ስም በዚህ ተፈናቃይ ስም ምስጋናዬን ጥሬም ማቅረብ ፈልጋለሁ። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ገና ብዙ ይቀረናል። ገና ብዙ እንሰራለን። ገና ይሄንን አካባቢ ሙሉ እስላም አድርገን እስልምናን እናረጋለን ብለን እናስባለን። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ደስ ብሎኛል። አሁን አንድ መናገር መፈልገው መድረሳ አለ ልጆቻችን መቅራት አለባቸው። ሼኮች አሉ የሚያስቀሩ እነዚህም በዚህ በምንም ላይ ተነስቶ ነው እያስቀሩ ያሉት መሬት ላይ ቁጭ ብሎ ልጆቻችን የሚቀሩት እነዚህ
እንደዛም ያስቀሩት ከኋላ የሚደግፋቸው ሰው የለም። ግዴታ ነው አንድ ሰው ልጆቹን ቀኑን ሙሉ እዚህ ይዞ የሚውል ሰው የሆነ ነገር ይፈልጋል ቤት ውስጥ። ይሄን ነገር የሚረዳልን ሰው ደግሞ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ሼካ ማለት አንድ አስተማሪ ማለት ብዙ ህዝብን መገንባት የሚችል ስለሆነ ይሄንን ኢንተርቪው የምታዩት ሁሉ ለዚህ ለልጆች መድረሳ አስተዋጽኦ ከመስጊዱ ቀጥሎ አስተዋጽኦ እንድታደርጉልን አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እንጠይቃቸዋለን። ብዙ ነገር ይቀርላል ተናግሬ የምጨርሰው ነገር አይደለም። ያውቃሉ ሁሉም ሰው ያውቃል መስጊድ የሚፈልገውን ነገር መድረሳ የሚፈልገውን ነገር ሁሉም ስለሚያውቅ እኔ ይሄንን ነው የምለው። የቀረውን አላህ ይምላልበት ብዬ ጨርሳለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቶሌጋ ከበጀምቶota hordoftoota fi daawwattoota keenya kan ilaan gammaatti daawwattan sagantaa daawwii yookaan ziyaaraa amiltaniin godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii dhaquudhaan uummata keenya kan naannoo Somaaliirraa buqqee iddoo sana qubatee isin daawwachiisaa kan turredha. Jireenyi keenya osoo nurraan jijjiiramin garaa agabuu ijoolleen teenya dhuftee san gubbaadhaan ammoo qabbana tana keessa teessee yeroo barattu nutti dhaga'ama. Ummanni muslimaa hundinuu nutti dirmadhaa jechaa kan turan ummata keenya kan naannoo Somaaliirraa buqqaanii godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo qubatanii jiraachaa jiranidha. Masjiida ijaarranne jennee lafaa kaanus lafaatii hedduu goonee yeroo ammaan tanaa humnaaf dadhabannee karaatti dhaabnee jirra. Hawwi keenya yeroo dheeraa kan ta'e masjiida ijaarrachuu fi akkasuma madrasaa ijoolleen keenya diin islaamittiin barattu arkuu ta'us gaabbii qofatee ilaan gammaatti osoo nuuf hin milkaa'in taa'uun hedduu takka nu naasise jechuudhaan hawaasni kun yeroo dubbatan hedduu qalbiin nama caba. Uummanni keenya kun harkaa qabeenya dhabanis qabeenya caalu kan tahe diin islaamaa qabaachuun isaanii hedduu nama gammachiisa. Hundaa ol hamilee fi akkasumas hawwiin isaan diin isaaniitiif qaban hedduu kan namatti toludha. Namni muslima ta'ee viidiyoo kana ilaalaa jirru martinuu waan dandeenyuun uummata kana cinaa dhaabbannee waan nyaatanii fi akkasuma fedhii isaaniitiif nu gaafachaa jiran osoo hin taane mana rabbii ittiin gad dhaabbatanii iddoo ijoolleen isaanii quraan itti barsiifattuuf nutti iyyataa jiran waan ta'eef namni hundinuu waan qabnuun biraa dhaabbannu. Namoonni rabbiin mijeesseef ammoo guyyaa sagantaa isaan qaban sanitti itti haadhayinu kanneen dhaquu hin dandeenye immoo waan qabnuun cinaa dhaabbannuun dhaamsa qophii teenyaati. Inshaallah gara fuulduraattis rakkoo hawaasni keenya iddoo garagaraatti keessa jiru soyinee kan isin biraan geenyu ta'a isiniin jechaa ilaan gammaatti an kan isin faana ture Abdulwahaab Sheekh Jamaal Haajiiti. Taatana qopheessuun fi akkasuma gulaaluudhaan Sheekh Jamaal Haajii nu faana turanii konkolaachisaan keenya Mutawakkal ture. Sagantaa tana daayirekti godhuudhaan Dr. Muhammad Saaliin nu faana turanii hanga sagantaa kana fakkaattu yeroo biraa yoo rabbiin jee walitti deebinuu nageetti isiniin jechaa wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. ما بريتشي لالمي بديع مادا أكوان ما أنكي ننغرتو قبادا أسيسي الرئيسا هنجت دران بوتودا لالمي سمي